Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kana qabnu sin dhageechisa an Ejersa Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa aanaa Eebantuutti diina adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Baha Wallaggaa aanaa Eebantuu keessatti humnoota murna faashistii BB wajjin wal waraansa cimaa taasisuun injifannoo boonsaa galmeessisuu beeksisee jira. Akka ibsa waraana bilisummaa Oromoo godinichaatti wal waraansi kun har'a amajjii 26 2026 Baha Wallaggaa aanaa Eebantuu bulchiinsa magaalaa Geelloo keessatti kan raawwatame yoo ta'u, haleellaa kanaan waraanni diinaa hedduun du'aa fi madaa'uu isaanii waraanni bilisummaa Oromoo godinichaa beeksise. Kana malees humnoota mootummaa murna PP mooraa isaanii keessaa guutummaatti buqqisuu fi to'annoo bakka sanaa harkatti galfachuus beeksisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuruu keessatti humnoonni mootummaa jiraattota ukkaamsanii hidhuu cimsanii itti fufuu jiraattonni dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuruu ganda Waraddee jedhamu keessatti ergamtoonni mootummaa PP gaafa amajjii 17 2026 manguddoo maqaan isaanii obbo Dakkaa Dabaloo jedhamuu fi kanneen baay'inaan 50 ol ta'an sababa tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa maddeeniif himanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa jaarmiyaa siyaasaa kamirraa bilisa kan ta'an yoo ta'u, lukkooleen sirnaa immoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun yakka tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa ulfaataa irraan ga'uu fi akkuma aanichatti dararaan ergamtoota sirnichaan jiraattota irratti raawwatamu kan duraa caalaa jabaatee itti fufee jiraachuus jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Kufaatii siyaas-diinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni abbaa irree bilxiginnaa loltoota isaa kumaatamaan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun hawaasa nagaatti maqaa adda addaa itti maxxansuun dararaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuu itti dabaluun beeksisee jira. Bifa wal fakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Hoomatii kadiroonni murna mootummaa PP uummata nagaa saamaa jiraachuun barame. Godina Wallagga lixaa aanaa Hoomaa gandoota cufa keessatti kadiroonni murna PP uummata aanichaa guutuma keessa jiru barattootallee osoo hin hambisin saamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa maddeeniif himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti kadiroonni murna bilxiginnaa waraana isaanii fudhachuun gandoota cufa keessatti bobba'uun deeggarsa milishootaaf jechuun uummata hunda irraa buna kiiloo 10 fi qarshii 1000 barattoota irraas deeggarsa milishootaaf jechuun buna kiiloo 6 fi boqqolloo kiiloo 5 dirqamaan afaan qawwee itti qabanii saamaa jiraachuun jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Murni mootummaa PP maqaa garaagaraa tarreessuun naga'ee seeraa tokko malee afaan qawweetti dhimma ba'uun golee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo irratti bifa adda ta'een saamicha daangaa hin qabne raawwachuun gaaga'ama diinagdeef saaxilaa jiraachuun ni beekama. Kana malees Baha Wallaggaa aanaa Kiraamutti saamichi maqaa gibiraan ilmaan Oromoo irratti jabaachuun ibsame. Godina Baha Wallaggaa aanaa Kiraamuu ganda Noolee jedhamutti ergamtoonni mootummaa bilxiginnaa qonnaan bultoota irratti dararaa hamaa fi doorsisaa raawwachaa jiraachuun isaanii maddeeniif ifoomsanii jiru. Maddeen keenya akka jedhanitti ergamtoonni mootummaa kunneen maqaa kaffaltii gibiraa jedhuun qonnaan bultoota irratti bobba'anii maallaqa humnaan kaffalchiisaa kan hin kaffalle immoo hidhuu fi dararuu irratti argamu. Haaluma kanaan namoonni tokko tokko qarshii 3,000 kaffaluun hidhaadhaa gadi dhiifamuun isaanii gabaafameera. Ammaaf kanneen maqaan isaanii arganne waajjiraa guddataa Sooressaa Goolee Taaddalaa Ayyaana fi Tolasaa Bukkee namoonni kunneen qarshii 3,000 kaffaluun hidhaadhaa akka gadhiifaman maddeen mirkaneessaniiru. Kana malees qonnaan bultoonni baay'een maallaqa kana kaffaluu waan hin dandeenyeef ammaayyuu hidhaatti guuramanii dararaa fi rakkina hamaa keessa akka jiran maddeen ibsanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen yakka adda addaa irratti hin himatamne sababni hidhamuu isaanii maallaqa kaffaluu dhabuu qofa ta'uu gabaafamee jira. Haalli kun naannoo sana keessatti sodaa guddaa uumeera. Qonnaan bultoonni jireenya isaanii fi kan maatii isaanii irraayyuu yaaddoo guddaa keessa jiraachuun ibsamee jira. Mootummaan naannoo Somaalee lola hamaa uummata Oromoo godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan irratti baname jedhame. Gandoonni aanaa Cinaaksan hedduun humna addaa mootummaa naannoo Somaalee garmalee hidhatee fi konkolaattota waraanaatiin socho'uun weeraramee uummata irratti haleellaa cimaan raawwatamaa jira jedhame. Kanaanis namoonni nagaa hedduun lubbuu isaanii dhabuu fi madaa'uu himanii humni addaa naannoo Somaalee namoota madaa'anii qabe irratti gocha sukkaneessaa raawwataa akka jirus himameera. Qe'een keenya qe'ee abbaa dhabe ta'ee kan jedhan jiraattonni aanaa Cinaaksan otoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Shimalis Abdiisaa nuti qabsoon aangootti finne bantii aangoo gurguddaa biyyaatti irra jiranii pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafaa Umar humna addaa bobbaasee yakka hanga kanaa ga'u nurratti raawwachuun garmalee nu mufachiisee jira jedhan jiraattonni godinaalee. Mootummaan naannoo Somaalee humna addaa bobbaasee waraana inutti banuun dura naannoo Somaalee jalatti bultu sana yoo gootan isin hin tuqnu akka ittiin jedhan himanii jiru.
Uummanni immoo lafti Cinaaqsan lafa Oromooti. Oromoon tokko lafa tokko Oromiyaa waliin qaba. Naannoo Somaalee jalatti wanti nuti bulluuf hin jiru jedhee akka didee dubbatanii jiru. Ergasii waraana bobbaasee lola banuu kan dubbatan jiraattonni uummanni fi milishoonni aanaa quuqama sabaa qaban qofti humna kana hanga danda'ee qolachuuf yaalanii humna isaaniitii ol akka itti ta'e ibsanii jiru. Bakki amma humni addaa naannoo Somaalee lola itti uummata Oromoo irratti bane magaalaa Jijjigaatti dhiyoo ta'uu kan himan maddeen mootummaan naannoo Somaalee shiraan magaalaa Jijjigaa bara wayyaanee fudhatee hanga danda'ee daangaa naannoo Oromiyaa magaalaa Jijjigaa irraa fageessuuf humna addaa bobbaasee uummata buqqisaa lafa qabataa akka turee fi ammas itti jiru dubbatan. Lafa uummata Oromoo irraa buqqise immoo uummata naannoo Somaaleetii fidee irraa qubsiisu jedhanii jiru. Karaa guddaan humnoonni finxaaliyyii faannoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa ittiin seenan aanaa Kiraamoo akka ta'e maddeen naannawa sanaa himan. Mootummaan rakkoo naannawa sanaa waaran furuu hin barbaadu. Humni finxaalessi faannoo guututti naannawa sanaa akka badus hin fedhu jedhan. Maddeen naannawa sanaa akka yaada isaanii kennanitti humnoonni finxaaliyyii karaawwan garaagaraatiin laga Abbayyaa ce'anii dhufu jedhan. Karaan gudaan ittiin naannichatti nam'an garuu aanaa Kiraamuuti jedhan. Aanaan kun caasaa mootummaa jabaa dhabuun immoo ittuu humna kanaaf haala akka mijeesse himanii jiru. Aanaa Kiraamoo gandoota hedduu keessa humni finxaalessi faannoo caasaa mootummaa diiguu eeranii gandoota magaalaa qofa keessa caasaa mootummaa Oromiyaa jiraachuun dubbatan. Kunis humna kanaaf haala mijataa uumuu himanii hidhattoonni kunneen dhorkaa tokko malee ce'anii dhufuu jedhan. Erga dhufaniis aanichatti gandoonni baadiyyaa to'annoo mootummaa jala waan hin jirreef buufata itti walitti qabaman tolfatanii dhorkaa tokko malee achitti sirriitti gurmaa'anii bobiif akka bahan dubbataniiru. Aanaa Kiraamuutii ka'anii hanga aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa fi Sibuu Siree akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaalee Abbee Dongooroo, Jaartee Jaardagaa fi Amuruutti socho'uun seeliiwwan isaanii dursanii aanaalee kanneen keessatti ijaarratan waliin ta'uun haleellaa uummata irratti raawwatu jedhan. Mootummaan faana hidhattoota kanneenii guututti akka beeku kan dubbatan maddeen yeroo haleelleen hidhattoota finxaaleeyyii garmalee hammaatu mootummaan callisee ilaala akka hin jedhamneef qofa xiqqoodhuma ittisee dhiisaa jedhan. Mootummaan humni finxaalessii kun akka badu hin fedhu kan jedhan haleellaa humna finxaalessaa kanaatiin uummata doorsisuu akka tarsiimutti akka fayyadamu himanii jiru. Mormiin Minneapolis Minnesota keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiinsa Tiraamp irratti dhiibbaa uume. Pirezidaantiin Tiraamp waan hunda ni gamaggamna jedhan. Mormiin kun cimee kan dhufe erga narsii ganna 37 Aleeksii Pireetiin ergama immigireeshinii fi gumuruukan rasaasan rukutame ajjeeffamte booda akka ta'e ni dubbatama. Bulchaan paartii Dimokiraatota Minnesota Tim Walz Tiraamp ergamtoota ICE kan hin leenjifne qawwee qabatanii deeman kutaa isaanii keessaa akka kaasan gaafatanii jiru. Walz akka jedhanitti qondaaltonni hin leenjifamne 3 ta'an Minneapolis irraa yoo hin kaafamne namoota qulqulluu dhukaasanii ajjeesuu itti fufu jedhame. Bulchaan Minnesota Tim Walz, Senator Enhar Omarii fi kantiibaa magaalaa Minneapolis dabalatee Dimokiraatonni hedduun tarkaanfii pirezidaantii Doonaald Tiraamp godaantota biyya ari'uuf fudhatan mormanii jiru. Gama biraatiin Tiraamp qaamoleen seera kabachiisan federaala Dimokiraatota Minnesota hin eegu jechuun himatanii jiru. Tiraamp gochi miseensotni ICE of eeguuf fudhatanis lubbuu namaa baraare jechuun falmanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.